Abaaboon miseensota waraana bilisummaa Oromoo Haarawaa zoonii lixaatti eebbisiisee jira. Dhaabni ABO qabsoo bilisummaa Oromoo diinni seenaa taasisee darbuuf kaa'e ofitti fudhate dirree irraa hidhannoon itti fufsiisuuf qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo dhiiraa fi dhalaan leenjii waraanummaa fi siyaasaa kennee fi humna diinaa loluuf bobbaasuu itti fufeera. Maaluma kanaanis leenjii miseensota haarawaa siyaasaa fi waraanummaa dirree irratti tooftaa lolaa fi ga'umsa qaamaa qabu akkasumas caayaa barruulee adda addaa heera seera amaloota warraaqsaa sagantaa siyaasaa seenaa Oromoo fi kanneen kana fakkaatan walitti fufsiisuun yeroo dheeraaf kennaafii ture sirna ho'aan eebbisiisee xumursiisuu hoogganaan mooraa zoonii woboo zoonii lixaa jaalfalmii tufaa ibsaniiru. Eebbi kun maqaa cichoomina kaayyoon kan moggaafame yoo ta'u yeroon kun yeroo itti qabsaa'onni bilisummaa Oromoo akeekaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo ganamaa osoo hin jijjiirre dirreetti afanii diina kuffisaa jiran injifannoo boonsaa itti gonfatan ta'uu guyyichi adda godha jedhaniiru. Dhalootni waraana bilisummaa Oromoo hedduun eebba kanarratti kan argaman yoo ta'u kun immoo miira eebba fi eebbifamtoota haalan kan ho'ise ta'uu gabaasni achiin qaqqabine addeessa. Murni bilxiginnaa obbo balleessuuf maqaa araaraan dibbee galaa jiruu fi harka kennataniidhaanis qondaalotni isaa jeneraal Biraanuu Juulaa fi Leetneet jeneraal Dirribaa Mokonnon funaanaa jirraa bittinnaa'aniiru humna loluu irra hin jiranii fi baatii 2-3 gidduutti balleessina jechuun baatii 5 lakkoofsisanis ABO'n loltuu isaa woboo bobbaasuun zoonilee Oromiyaa cufa keessatti waraana Abiyyi Ahmad irraa lolee dishqaa fi meeshaalee gurguddaa hiikkachaa miseensota haarawaa zooniidhaatti dabalatee zoonilee garaagaraa keessatti leenjisee eebbisiisaa jiraachuu gabaasni hoogganaa damee dantaa waraana bilisummaa ABO Jaal Eebbisaa Raatessaa irraa argame ni addeessa. Tumaa fufuun woboon zoonii kibba bahaatti waraana haaraa sirna ho'aan eebbisiisee jira. Jaarmiyaan ABO gabrummaa Oromoo irratti hidda gadi fageeffate hundee buqqisuun uummata Oromoo bilisummaa goonfachiisuuf qabsoo jibbaataa gaggeessaa jiru keessatti kaadhimamtoota waraanaa haaraa fudhate leenjii waraanummaa fi siyaasaa kennuufiin eebbisiisee dirqama bobbaasuu itti fufeera. Haala kanaanis gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa keessa socho'u galmaa fi akeeka ganamaatti xumura gochuuf qeerroo fi qarree gabrummaa jibbuun manaa ba'an hedduu ofitti simachuun leenjii walitti fufiinsaan kennaafii ture xumursiisee eebbisiiseera. Kaadhimamtoota haaraa kanaafis barruun siyaasaa naamusa woboo qajeelfamoota sagantaa siyaasaa seenaa Oromoo fi haala impaayiriitti irratti barnoonni gadi fagoon yoo kennamuuf ga'umsa qaamaa fi tooftaa waraanaa irratti shaakalliin dirree kennameefii jira. Woboo zoonii marsaa faana goototaa torbee kana keessa gaggeeffame irratti kan argaman ajajaan woboo zoonii kibba bahaa Oromiyaa Sabaayiif Galgoo kaadhimamtootaan bakka geessan jechuun dhiibbaa uummatni Oromoo murna bilxiginnaa keessaa galee biyya keessaa woboon jabaatee qofa ba'uu qaba jedhan. Kanaafis warreen woboo taatanii ba'aa jirtan naa'umsa qabsoo bilisummaa Oromoo gonfattanii diina keessanitti abidda ta'uun xurree bilisummaa bal'isuuf of kenniinsaan akka hojjettan jedhan jechuun dhaamaniiru. Yeroon kun yeroo uummatni keenya bakka cufaa akka baala harcaa itti jiru ta'uun yeroo itti tokkummaan jabaannee qabsoo finiinsinu ta'uu waan nu akeekuuf uummatni keenya goolee maraa irraa woboo cinaa dhaabbachuun gabrummaatti goloba gochuuf ka'an jechuun dhaamaniiru. Kaadhimamtoonni waraanaa haaroftillee leenjii xumuranis agarsiisa waraanaa guyyaa eebbaa irratti bakka miseensonnii fi qondaaltonni waraanaa argamanitti agarsiisuun irbuu erga seenaniin booda dirqama dhaabni kenneef fudhatanii bobba'uun barameera. Murni faashistii PP Finfinnee kutaa magaalaa Shaggar keessatti manneen uummataa diiguu itti fufuu yaalus uummanni mormiin dura dhaabbachaa jiraachuun ifoomeera. Dantaa murna tokko eegsisuuf jecha dararaa fi sobaan uummataa burjaajessaa kan jiru murni PP kanaan duras akkuma beekamu magaalaa Finfinnee keessatti maqaa ijaarsa magaalaa jedhuun manneen uummataa irratti diiguun jiruu godaansaaf saba saaxilaa turus ammas gocha isaa kana itti fufuun magaalaa Shaggar siitii kutaa magaalaa adda addaa keessatti hojii jalqabanii jiru. Haa ta'u malee karoora diigumsaa isaanii kanaan uummata buqqisuu yaalanis uummanni mormii kaasuun dura dhaabbachaa jiraachuu maddeen magaalichaa ONM'f himaniiru. Gaaffiin murna PP irraa uummataaf dhiyaate ture haqarraa kan fagaate ta'u uummannis akkas jechuun gaaffii gaafateera. Nuti mana keenya waggoota hedduu keessa jiraanne seera qabeessa kaleessa jijjiirama nutti fidnee nu dhuftanii har'a mana keessaan diigaa lafa investimentii diyaaspooraaf kennan kan jettan hin fudhannu jedheera. Uummanni keenya
mana keenya keessatti qaala'insa jireenyaa jiraachuu dadhabnee jirra. Silaa warshaa rasaasaa bantanii jirtu. Mana keenya keessatti nu fixaa. Impaayera nageenyi dhabame socho'anii jiraachuun hin danda'amne keessatti ismaart siitiin isin jettan amma eenyuuf jechuun gaafataniiru. Akkasumas magaalaan shaggar isiniif dhufe waan nuun jechaa turtan amma akka warri maraate nu maraachuuf hundeesse hubannee jirra. Nuti kana booda wareegamuuf duubatti hin jennu ittiin jechuun dubbii harkatti buheessanii jiraachuun odeessi magaalichaa ONN dhaqqabe ni addeessa. Gaaffii uummataa kanaafis qondaaltonni PP nuti pilaanii hojiitti hiikna ka'uu fi buqqa'uun keessan dirqama kun ammoo isiniif yaadneeti jechuun dubbii goyyoomsuu fi doorsisaa dubbachaa turuu ONN'f gabaafameera.